beeka jechuu hin danda'u. Waa'een pilaatfoormii kana hedduudha. Diippilii keessa gaafa gadi gallee ilaalle waa hedduudha. Googil gootanii warra baraterraa barachuudhaan wantoota hedduu hubachuu dandeessu. Waa'ee pilaatfoormii kanaa akkaataa hojii isaa waan tokko tokko akkaataatti itti namoota pilaatfoormii kanarratti qabachuu dandeenyu fi akkaataatti itti namoonni pilaatfoormii kanarraa fayyadamuu danda'an waan tokko nama kaasuun barbaada. Dhiyoo kana jechuun pilaatfoormii kanatti erga dhufnee booda yeroo ani ji'oota 5 gara 6tti deemaan jira. Kana gidduutti chaalenjiiwwan tokko tokko argaa jira. Namoonni hedduun gara pilaatfoormii kanaatti yeroo dhufan, namoonni hedduun immoo pilaatfoormii kanarraa yogguu isaan godaanan argaa jirra. Namoonni dhufuun isaanii gaariidha. Dhufanii godaanuun isaanii immoo kaan immoo gadhiisanii deemuun isaanii immoo maaliif barbaachisee namoota kanas immoo akkaataa kamiin gara pilaatfoormii kanaatti deebisuu dandeenya kan jedhu irratti yaadota xiqqoo tokko kaasuun barbaada. Yeroo darbe sagantaa waa'ee dhimma pilaatfoormii kanaan wal qabate saayinsii fi teekinooloojii irraa akkasumas namoota dhimma amantaatiin wal qabatee hubannoo qaban amantii isaanii irratti karaa amantii ortodoksiidhaanis namoonni sadarkaa doktorummaa irra jiran dhimma saayinsii fi teekinooloojii irrattis hubannoo qaban amantaatiin wal qabatee waan tokko tokko namoonni amantaan ilaalatuu fi akkasumas kan jechuun abbootii amantaa fi hayyoonni baay'een isaanii yeroo darbe sagantaa kana tarii gurra toosin buusiin isin darbe ta'uu danda'an illee akka tasaa guyyaa san geemii natti ergatanii jarumti invaayit natti goonaan qabadhe namootuma vaariyaal irra jirutu na harkisee ijoollees jira jiranitti miti. Dhufanii vaariyaalii baasanii achittis barnoota tokko tokko wantoota dhimma pilaatfoormii kanaa uummata gadhiisee bahee fi uummata achirratti holola sobaa oliif gadi oofuudhaan namoota pilaatfoormii kanarraa fageessaa jiran akkaataa kamiin amansiisnee gara pilaatfoormii kanaatti deebisna dhimma jedhu irratti sagantaa marii guddaa qopheessanii kan isaanii haasa'aa turanii. Akkuma yeroo darbe tarii ijoolleen hedduun keessan dhimma pilaatfoormii kanarratti yeroo darbe dhaggeeffachaa kan turtan tarii jiraachuu dandeessu ta'a. Dhimma amantaatiin wal fakkeessanii namoonni holola sobaa oofanii pilaatfoormii kanarraa namoota hedduu godaansisaa jiran akka jiranii fi nutillee waan argaa jirru fi waan mirkaneessine ofii koo gahuma kootiin maatii koo keessarraa ijoollee hedduu akkan dhabedha kan isinii mirkaneessuu barbaadu. Maaliif dhimma amantaa kanaan yeroo baay'ee osuma arganii kan hin agarree osuma ilaalanii osuma dhaga'anii kan hin dhageenye namoonni hedduun kan duubatti deebi'an jiraachuu isaanii fi namoota kan akkaataa kamiin deebisuu dandeenyaa fi namootuma immoo keessa jiran akkaataa kamiin cimanii akka hojjetan gochuu akka dandeenyu irratti yaadota tokko tokko kaasuu barbaada. Yeroo darbee wanta sanarraa wantoota eeggadda dhagayeerraa waan tokko lama isinii qooduu barbaada. Pilaatfoormiin kun dhimma amantaatiin kamillee akka waliin qaban abbootiin amantaa yeroo darbee kaasanii turan. Namoonni amantaa kanaan wal qabatee fi amantaadhaan akka waliin qabannee fi saayinsii fi teekinooloojiin dhimma hafuuraa wajjin akka waliin qaban. Dhimmi kun dhimma kompiitaraati, dhimma sooftiweeriiti. Dhimma hafuuraa wajjin akka waliin qabanne mirkaneessin jechuu yeroo darbe. Sagantaan sun sagantaa guddaa ture. Viidiyoowwan illee hedduu isaanii kan waraabanii fi kan boosotan akkasumas anillee kana waraabadhee qabee jira. Dhimma amantaa wajjin kamillee akka waliin tuttuquu hin dandeenye. Pilaatfoormiin kun pilaatfoormii kooyinii daldalu. Pilaatfoormii dorgomaa addunyaa kanaa ta'e yeroo ammaa kana pilaatfoormiiwwan warra kaan irraan asii gad ilaaluutti jirudha jechuudha. TikTokiin yeroo ammaa kana dur TikTokiin akkasuma jechaa ture. Pilaatfoormiin kun pilaatfoormii hafuuraati. Pilaatfoormii 66 jedhamee yeroo tafarfamaa turetti adeemsa keessa hundinuu sooshaal miidiyaa isa jalqabaa godhateet itti fayyadamaa jira jechuudha. TikTokiin akkuma beekamu uummatarraa waan inni fayyadamu maalidha? Pilaatfoormiin sun namoota qubaan lakkaa'amanii fi kan inni kaffalaa jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana namoota qubaan lakkaa'aniif kan inni kaffalaa jiru jechuudha. Isaaniyyuu namoota ruulii yookaan immoo pilaatfoormichi kan barbaadu dhuunfa barbaachisaa ta'e warra guutan qofaaf kaffalaa jira jechuudha. Warri kaan ofiisaa maal fayyadamu? Namoota kanarraa. Namoota pilaatfoormii kana jira hundarraa maal fayyadamu?
Pilaatfoormii kana jalqabuma dhiyeessii godhee uummata kana uummata bal'aa uummata addunyaa kanaaf kan inni dhiyeesse namni giiftii bitee waliif kennuu danda'a. Sanirraan fayyadamaa jedhee jechuudha. Sanirraan fayyadamaa jechuudha. Maa sa'aati sanatti namni tokko kennaa kennuu gaafa barbaade amma saappoortiiwwan garaagaraa deeggarsa garaagaraa fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti faashinii guddaa ta'e kan jiru namni maallaqa baankiidhaan saappoortii wal gochuu osoo qabu tiiktookii irratti parsentii 50 pilaatfoormii badhaasa. Parsentii 50 immoo nama rakkate gargaaraa jiran jechuudha. Pilaatfoormiin kun nama santu gargaarame osoo hin taane pilaatfoormii santu saappoortii guddaa argateen jedha jechuudha akka mataa kootti jechuudha. Namoonni dhukkubsatan karaatti gargaarsa faashinii godhaniiti pilaatfoormii sanarratti parsentii 50 pilaatfoormiidhaa kenna. Parsentii 50 immoo nama sanaaf kennaadha jechuudha. Akkuma beekamu hundi keessanuu beektu jechuudha. Sagantaan gargaarsaa kan qophaa'u eessa tiiktaakii irratti. Maal fayyadamaa jiran? Sa'aatii sanatti pilaatfoormiin sun kooyinii gurgurachaa jira. Pilaatfoormiin kunoo maal gochaa jira? Kooyinii gurgurachaa jira. Pilaatfoormiin sun kan inni dhiyeessa jalqabumayyuu kooyinii ofiisaa oomisha. Tolaan ofiisaa oomisha kana immoo maal godhaa? Namoota kennaa kennuu barbaadanii isarraa bitanitti kaardii yookaan waayileet kaardii mataa isaaniitiin maaster kaardii haa ta'u, kireedit kaardii haa ta'u, peepaal akkaawuntii haa ta'u waan barbaadaniin pilaatfoormii sanarraa bitaniiti kan giiftii namaa kennaa jiran. Sa'aatii sanatti doolaara guddaa buufachaa jira pilaatfoormiin sun bu'aansaa san jechuudha. Pilaatfoormiin kun gaafa inni as deebi'ee kooyinii gurguratu maaliif waan hafuuraa ta'e mul'ateedha naaf gaaffiin kiyya. Pilaatfoormiin kun namoota akkaataatti yoo maal godhee pilaatfoormiiwwan kaan irraa feesbuukii irraa tiiktaakii irraa yookiin instaagiraamii irraa kamirraayyuu haa ta'u sooshaal miidiyaa kamirraayyuu akkaataa kamii yoo maal godhe namoota gara pilaatfoormii kanatti harkiseetan yoo maal godhe nama gara kanatti harkisuu danda'a jedhee siistama mataa isaatiin baase maal godhe shamarri tokko laayivii yoo teesse nan kaffalaa jedhe kooyiniin kennaa fi kooyinii sana walitti guurrattee maallaqa taajijjiirrattu jedhee qopheesse. Shamarri tokko mimmiidhagdee yoo teesse pilaatfoormii kana gubbaa namni kennaa kennuuf yoo barbaade. Namni kennaa kennuuf yoo barbaade pilaatfoormii sanarraa giiftii keessa gadi seenee gaafa kennu barbaade kennaa kennuuf gaafa barbaade kaardii gaafata. Kaardii san keessa gadi seenanii pilaatfoormii kanarraa kooyinii bitaniit gaafa isaan shamara sanaaf kennan pilaatfoormiin kun maal fayyadame? Kooyinii gurguratee jechuudha. Akka ijoolleen keenya amma dugdaan galanii ciisanitti amma ijoollee koo keessaa maqaa dha'uun barbaadu jechuun san kana jechuun barbaadu ijoollee baay'eedha. Dugdaan galanii ciisanitti kooyinii 200 narraa murate 1,000 narraa murate kan naan jedhan baay'een isaanii maal balle isaa booda naa ergaameen jedhaan keessaa naa ergaameen jedhaan. Gaafa isaan reezinii sana gaafa naa erganii yeroo tokko lama irra deddeebi'ee warningiitti kennee ciistee akka isheen laayivii galuu hin qabne shamarri tokko of miidhagsitee bareeddee pilaatfoormii kana gaafa teessu dhiira tokko hawwachuu dandeessi. Dhiirri sun immoo bira darbuun sheemiin isa qaba waan ta'eef kennaa kennuufi barbaada. Kennaa gaafa kennuu barbaade hin qabu. Pilaatfoormii kanarraa bitee kennaaf fayyadamaadha pilaatfoormichi. Fayyadee fayyachiisaa jira jechuudha. So shamarri keenyi ciisanillee laayivii galuu akka hin qabnee fi yeroodhaa yerootti maaliif akka adamamaa jirtan akkasiin beektan asuma kan tuquu barbaadu jechuudha. 2,000 1,000 narraa murate gaafa jettan yeroo baay'ee irra deddeebitee ciisuudhaan laayivii seente jedhee pilaatfoormichi itti barreesse jechuudha. San argeen ijoollee hedduu keessaanis baddaarrattis ifa gochaafii jirraa jechuudha. Asumaan akka dhageessa waan hin barbaadeefan. So pilaatfoormiin kun kooyiniidha kan daldalatu. Dhimma hafuuraa yeroo darbee dhimma lakkoofsa 666 lakkoofsaan beekna. Ani kanan beeku yeroo haasaanis nan dhagaa dhugaa dubbachuudhaaf. Lakkoofsi sun namoonni baay'een komii dhiyeessanii lakkoofsa kanarratti namoota baay'eetu haasa'aa ture. Ana akka mataa kootti itti maree waatsaappiidhaan ofishaalatti makameen jira. Waatsaappiidhaan keessaan gaafachaa ture akka nama tokkootti jechuudha. Namoonni hedduunis gamaa gamanaan gaafachaa turanii lakkoofsi sun keessaa haqameera dhugaa dubbachuudhaaf. Amma immoo maal akka isaanitti maraniitiin komii waa'ee pilaatfoormii kanaa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisan hin beeknu jechuudha. Duraan kana ture. Namoonni tokko immoo geema nyaatamanii ofii isaanii gaaf tokko wiin godhuuf gaafa nyaatan edel jedhanitti ilchuu gaafa nyaataman immoo irri iyyuu jechuudha gadi ba'anii. Namoota hedduu akka isaan duubatti deebi'anii pilaatfoormii kana akka gadhiisanii ba'an kan gochaa jiran jara warra qumaartanyootaa jechuudha. Pilaatfoormiin kun qumaara taphadhu hin jennu. Garuu akkuma isa pilaatfoormii kan geemii kana qofaa miti ijoollee. Googilii gubbaa geemiiwwan gosa garaagaraa algooriizimii mataa isaa danda'e kan qabaatu hedduu isaatu googilii gubbaa jira dhugaa dubbachuudhaaf beeknaa jechuudha. Maallaqaan kan taphatamu. Gaafa wiin gootu ilililil jecha kaakkisaa gaafa immoo በነገራችን ላይ ጌሚን ሊቃ
liqaadha malee intina miti. Geemiin liqaadha. Har'a hosii kennite bormoo dachaa godhee sirraa fudhata jechuudha. Inni beeku har'a hubiin godhee saatti jedhee gara maallaqaatti jijjiirratee koomishinii isaa argachuudha. Akka tasaa hubiin gochuu dandeessa. Yeroo darbee mucayyoon miliyoona 33 hubiin gooteet isa sana torbee tokko keessatti fixxee maallaqa ishee manarraallee baastee suusiiste ta'e mucayyoon gara maraatummaatti deemteet over namni maraate waa baay'ee dubbata. Gara maraatummaatti ishii geesseet waa'ee pilaatfoormii kana akka isheen waan gaarii akka isheen hin dubbannee fi namoota hedduu akka isaan ofirra deebi'an akka kan gochaa ture ishiidha jechuudha. Dhimma ishiitii wal qabateeti yeroo darbeen sagantaan qabamee tiiktookii irratti sagantaan guddaa qophaa'ee waa'ee isaatti kan dubbatame jechuudha. Pilaatfoormiin kun dhimma hafuuraa wal qabate miti. Dhimma hafuuraa qaamni yookaan immoo qaamni amantaa isaa beeksisu tokko haqa yoo jedhame jaajatamicha hainaqu. Ati yoo barbaaddee hojjetta hosii ta'uu baate dhiistee baata malee pilaatfoormiin kun amantiisaa yoo ta'e dhimma haquuf hin qabu jechuudha. Lammata immoo dhimma amantaa garaagaraa wal qabatee as keessatti amantaawwan gosoota hedduu amma kennaawwan as keessa jiran hundi isaanii hiika qabu. Tarii nuti beekuu dhiisuu dandeenya. Amantaa musliimaan kan wal qabate, kiristaanaan kan wal qabate amma eengadda miliyoona tokko ilaalaa jedhee ergamaa waaqaa jedhamee akkuma faarfamu an ortodoksii abbaa miliyoona tokko agartan yeroo naan gadhiisu jechuudha. Sun kennaa amantaa ortodoksii wajjin wal qabate jechuudha. Maal godha? Qaamni amantaa tokko ol kaasee leellisu tokko amantaa nama tokko amantaa isaa akkamitti keessa haqa. Jaajatamicha haqamu jennaan haqeera. Fedha uummataa eegaa jira. Giiftiin akkasii gaambiliin as keessa haa godha. Amma akkoo sadarkaatti beektuu ta'e mucaa warra jiraa kan ta'e mucaa baadiyyaa jira jiru beektu. Eenyudha mucaa miiwutii qabadhaa mee sagaleen itti deebisaa. Yookaan miiwutii irratti qaba. Sagaleen deebisaan jiru irratti. Eenyu biraati? Barsiisaa. Sagalee miiwutii irratti qaba. Beeksisarreetti gara dhumaa kan. Okay. Yeroo darbee dhiifama. Yeroo darbee sharaf beektoo ta'e sharafaddin gaambuliin amantaan koo hin dhorkaa qumaadha jedhee pilaatfoormii kan xiyyate. Gaambiliin mana isaa dhaabsisee jira jechuudha. Mana isaatti gaambil gochuun hin danda'amu. Cufee jira jechuudha. Pilaatfoormiin kun hanga fedha nama tokko tokko eeguutti jira jechuudha. Pilees miiwutii qabadhaa warri miiwutiin qaban. Sagalee rifileektii gochaa waan ta'eef. Pilaatfoormiin kun fedha nama tokko tokko isaanii asirratti eegaa jira jechuudha. Gaambiliin haa badu jennaan obbiraa balleessuu sadarkaa dandeessuu irra jirta jechuudha sa'aatii kanatti. Fedha namoota fayyadamtoota tokko isaanii eegeet fuulduratti socho'aa jira jechuudha pilaatfoormiin kun. So please dhimma amantaatiin wal qabsiistanii namoonni tokko olola sobaa oofanii kan namoota burjaajessanii namoota duubatti deebisaa kan jiran hedduun isaanii jiru. Hin dhaggeeffatina. Kaayyoo keessan isa manaa baataniif isa boru namni koo har'aa yuutuub irratti sabiskiraayib tokko gaafa argate hin gammada miti jiru. Har'aatti nama tokko gaafa argatte gammaduu qabda. Sii galee maaliif seeti? Har'a inni gadhiisee bee bor deebi'ee dhufeetiin akka inni waa'ee pilaatfoormii kanaa dhugaa bahu shakkii hin qabnu jechuudha. Haqa jirtu boruun baasa jechuudha hundinuu. Kanaaf waa'ee dhimma amantaa kana wal qabsiisanii namoota hafarsaa jiran gurran kenniinaaf namichatu ilmoo hoolaa harkaan guddise tokko xiqqummaa ishirraa kaasee harkaan guddiseet geessee gurgursaaf erga isheen geessee booda rakkina kootiin oolfadha jedhee qopheeffate tokko maal godhanii namoota sadii yookaan immoo goomattu yookaan immoo mikinyaa maal jedhama ariffaan ollaa jiranii jechuudha. Ija isaan dhukkubeet maal godhanii mari'ataniit koottu akkas jennaa jedhan. Bakka garaagaraa dhaabbanneetu maaliif saree goototta jennaa jedhaniit walirraa siqanii bakka sadii dhaabbatan jechuudha. Nama sadannuu bakka garaagaraa bakka sadii dhaabbatan jechuudha. Kazaa manaa fudhate gaafa bahu inni eessaan naqxa boo saree jedheen tokkichi eessaan naqxa boo saree gabaabaa hoolaa ofiisaa guddisi. Saree eessaan naqxaa jedheen tokkichi. Maal jechuudha saree kamtu saree godhee an ofii koo hoolaan ofii koo guddisa saree taabbee jedhee bira darbe. Ammas saree maaf gootota taabbee jedheen inni sadaffaas inni lammaffaas. Ammas maal taate abbee kun hoolaa kooti ilaaleet hoolaa kooti jedheen. Sadaffaa irratti gaafa dhaqu ammas maal taate abbee maafi saree goototta jedheen. Hoolitti isin jedhee gaafa ilaalu sareetti fakkaatte dhugaa dubbachuudhaaf. Sareetti fakkaatte. Dhuguma sareen goototaa jiraa jedhee isin jedhee gaafa ilaalu sareetti qeeramte hoolittiin saree ija isaatti saree fakkaachaa dhufte jechuudha. Kaza
hoolaa ofiisaa guddisisan karaatti gadhiisee gale. Jarri hoolaa qabatanii achiin marsanii ofiin qalatanii nyaatanii namtichi hoolaa ofiisaa guddisee amanuu dadhabee gadhiisee galee jechuudha. Ilaalaa. Ergaa kanarraa waa tokko hubadhaa. Namoonni ofii isaanii milkaa'uu hin dandeenye, namoonni ofii isaanii hojjetanii bakka guddaa ga'uu hin dandeenye gaafa abdii kutatan namoota hojjetanii jijjiiramuu danda'aniif namoota bakka guddaa ga'uuf karaarra jiran gufuutti ta'an obstaakilitti ta'anii karaatti hambisuu barbaadan. Piliis gurraan keenyina namoota akkasiif. Dhugaa isinitti himaan. Kun ani ofii koo fayyadameen argeera. Ofii koo fayyadameen argeera. Ani immoo fakkeenyummaa guddaa isinii ta'e fuulduratti socho'aan jira jedhe yeroo hundumaa namoonni fayyadaman yeroo baay'ee fakkeenyummaa ta'anii fuulduratti deemanii agarsiisuu danda'uu qabu. Wanta argadhe guyyaadhaa guyyaatti kunoo hamma kan argadhe koinni miliyoona tokko argadha guyyaatti sanaa waliin argadhe jedhe akka ol fuudhee agarsiisee wizduroo godhee agarsiisee agabaasutu jechuudha. Har'a xiqqeessee birii kuma kudha wal argadhe ijatti meeqa argadha xiqqeessaa laala. Ani sanaa ol argadha. Koinni miliyoona tokko wal argadhaan guyyaadhaan. Nan ga'u. Miliyoona lama miliyoona sadii miliyoona kudhan sadarkaa argachuudha abjuun kosa kanadha jechuudha. Nan ga'u waa'ee baqaanya. Nan ga'u. Ani amma guyyaa tokko pilaatfoormii kanatti dhufee guyyaa tokko wal jibbinsa namaa walitti bu'iinsa namaa argee hin beeku. Qoqqooddaa argee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf. Minaalbaat akka Oromootti afaan walii waa wal beeknuuf asitti wal qaamnee wajjin hojjechaa jira ta'a malee namni sabaanas waliin qoodu. Hunduu akka afaan isaa beekuun hojjetallee malee namni sabaanas wal qoodu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Pilaatfoormii kanatti dhufee nagaa namoota hedduu maallaqa caalaa namoota argadheera. Ijoollee qaqqaalii hedduu isaanii jechuudha. Ijoollee qaqqaalii hammana hin jedhamne maallaqaa olitti nama argadheera jechuudha. Kan maallaqaan hin bitamne ijoollee qaqqaalii hedduu isaanii argadheera jechuudha. Maallaqallee dhabuu maatti hin fakkaatu jechuudha. Pilaatfoormii kanarra callisnee asii olee viidiyoowwan garaagaraa iskrool gochaa kaakkisaa kolfaa taphachaa oolu sun homaa bu'aa sana agarra. Gosaan karraan waan hedduuti wal qoqqoodaa asitti pilaatfoormii sana irratti kan akka tiiktookii kan akka feesbuukii kanneen kaan irratti gosaan wal qoqqoodaa wal nyaachaa oolanii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Pilaatfoormii kanarratti hin jirtu waan akkas. Nama jira, maallaqa jira, nagaa jira. Ani tokkittiin dhugaa rabbeen mucoo tokkotti aara jechuudha. Maalidha? Maaf dhiiste? Ara basmaan gaafa laayivii seene halkan hirriba keessa na kaase na iyyisiisa. Gaafa laayivii seenne immoo yaan jedheen ijoollee dubbii hoolaa sana hin dagatina. Dubbii hoolaa sana hin dagatina. Maal seetan? Guyyaa sammuu keessanitti waan namni haasa'u sun sirriidha jettanii sammuu keessanitti kalaqxanii yoo jiraattan dhugaadha. 66 miti 67 68 ta'e sitti dhufuu danda'a. Halkan sitti dhufuu danda'a. Jijjiiramee ta'u bineensa ta'ee jawwee ta'e sitti mul'achuu danda'a. Maaliif sammuu keessatti waan bineensaatti itti yaadda waan ta'eef. Sammuu keessatti waan ati kalaqxee jirtu dursitee bakka fakkiin sun sammuu keessa waan jiruuf abjuudhaan sitti dhufa jechuudha. Akka waan qaamaan si bira jiru tokko dhufee bineensa ta'e sitti mul'ata jechuudha. Ofaman siistee taqa. Yaa maaf sitti nu fure? Hinde abaluun ajjeessa jettee koo guyyaa ta'u sodaattuuti otoo intineettuu mana cufattee rafteetti taanaan koo abjuudhaan si dhufeeti koo billaa qabee sirra dhaabbataa bara. Sagaleen kun dhagaamoota na gochisaa. So Nagama. Wanta guyyaa sammuu keessatti yaadaa ooltu halkan sitti dhufa'ee. Pilaatfoormiin kun pilaatfoormii nagaa, pilaatfoormiin akka kana ajaa'iba kan ta'e dhugaa rabbii isinitti hima addunyaa kanarra hin jiru dhugaa rabbii isinitti hima. Ergan as dhufee nagaa argadhe waan ta'eef. Ergaa as dhufee maallaqa argadhe, ergaa as dhufee namas argadhe waan ta'eef. So you should have to full confidence for everything sitti hima. Confidence mataa keetiin socho'uu dabala. Confidence mataa keetiin sochoota taanaan wanta ati hin jijjiiramneef hin jiru jechuudha. Haasaa isinitti dheeressu barsiisaa fedha isaa nama cimaa nama qaxalee Oromoon qabu keessaa isa tokko fakkeenyummaa gaariirra jira. Sadarkaa supparummaan ga'e immoo kana olitti gammachuu isaa hirmaannee akka wajjiniin qooddannee gammachuu keenya ibsannu abdii guddaa qaba. Haasaa isinitti dheeressu ulfaadhaa kabajamaa turtii gaarii hundumti keessanu baay'een sin jaaladhaa baay'een sin kabaja si wajjin jira deeqaa muraasa. Sa'aatii keessan sin jalaa kiil gochuu kootiif dhiifama furdaasaa sin jechuu barbaada. Naadiraadhaa sin jechuu barbaada. Thank you. Horii bulii Joosii
Fayyaa ta'ii dhugaa dubbachuu fi har'a dubbii cimaadha kan inni dubbate. Keessumaa waa'een hoolattii sanaa waanuma isin asitti taa'aa jirtan sanadha jechuudha. Waanuma nuyi asitti taa'aa jirru. Amma yeroo baay'ee deddeebi'een dubbadhe. Namoonni as ba'anii akka namni hin hojjenne godha warra sadarkaan isaanii 40-50 irra ga'edha hojii kana keessatti. Yeroo namni dhufeetti duuduu akka waan qabeenyi isaanii isaan jalaa fudhatametti gadi ba'anii waan hin taane asirratti labsuu jalqaban. Isaan sun karaa biraatiin maqaa biraatiin hojii kana hojjetaa akka jiran jedhee dubbadheennaan obboleessi tokko qoratee dhaqee intala tokko bira ga'ee dhufe. Kan kanarratti asirratti barsiifnaan dhaqee qoratee qabee dhufe jechuudha. Achi isheen hojjetti asii immoo tiiktookii irratti maqaa jijjiiratteetu waan hin taane dubbatti. Kanaaf hoolaa sirka jiru har'uma saree godhanii saree sana akka ilaaltu warra si godhanii har'a obboleessi keenya jala mureessitti mee jira. Yoo hojjechuu barbaadde karaan duddannaan koo yoo lakkii ani baruma koo guutuun jireenya achumee jiraadha jettes kunnoo karaan duddannaan koo lachansaa filannoodhuma keeti as keessatti jechuudha. Kanaaf silumaa lafti gabaa bara amantii miti. Lafa gabaatti namni daldalateetu daandii ofiisaa qabatee adeema jechuudha. Amma silaa manzuumaa kan nuyi asirratti dhageessisaa turreef sirba asirratti dhageessisaa turreef faarfannaa illee itti fufnee dhageessisuuf kan turreef namni hunduu as keessa jira bara. Kanaafuu pilaatfoormiin kun as keessatti amantii balfuun qabu. Amantii balfuun qabu. Sanarratti namoonni eeggannoo akka gootanidha. Haadha keenya Askuu Laaf super ejentiidha. Isheenis mee muuxannoo isheerraa waan xiqqoo nuunaa jettu sabooda obboleessa keenya Mitikkuu artisti Mitikkuurraa qophii bashannanaa gabaabaa dhageenyeeti. Dhumarra muuxannoo kiyya gabaabsee isinitti mee isin geggeessaa. Milkii sadiitu jira as keessa. Akkuma biraandiin keenya milkii ta'e. Milkii sadii qabna. Milkii sadan sanarraa isinii dubbadhaa jechuudha. Eessaan ka'ee as ga'e. Obboleessa koo Joosii wajjin yoomii wal arge. Pilaatfoormii kanarraallee bilook ta'ee yeroon ture haala akkamii keessan ture kan jedhu waan isinitti himuun qabaa. Kanaaf utuu na eeddanii gaariidha. Yoo barbaadan immoo ammas daballee dhukaafnaa jechuudha. Faayiirwoorkii yeroo 2 dhukaasnee jirra. Uummanni 5,000 ol ta'uu dhufee nu dhaggeeffateera jechuudha. Kanaaf itti fufnaa. Okay. Graceful si gashinaa as keessa seentaa qo'e gaafachuu dandeessaa. Warri as jiran supperoonni keenya deebisii kennuu danda'u. Askuu Laaf. Askuu waltajjii siif kennee jira. Askuun biran jirtu ta'a ramadaana kana wal qabateetti namoota biraaf carraa kennaa ramadaana wal qabatee tarii ittiin tolu ta'a. Silkii biran jirtu ta'a waan ta'eef namoota biraaf carraa kennaa. Abbi tokko jaalalaan gadi naa bu'aatii Mitikkuu ol galchaan keessa jiran see daandii gadi bu'eera. Abbi tokko gadi bu'aatii Mitikkuu nan seensisa. Ati immoo maayikii tuqi. Abbi tokko gadi bu'aamee.